Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu biyya keessas alas kan jirtan hundi keessanuu lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo kanaan kan nu gahee egaa waqtii tsoomaa keessa jira. Waa'ee tsoomii waliin kaasnee barachuun gaafiiwwan kanneen isinitti ta'aniif hamma beeknu isinii deebisuudhaaf duubatti hin jennu. Gaafii tokkoon gaafatame har'a. Gaafichis maal kan jedhudha? Yeroo hedduu namootatti gaafii kan ta'uu fi namoonni dhimma kanarratti walii galuu dadhabanii kan wal morman yookiin immoo wal falmanii fi itti rakkatan ture. Gaafichis maal inni? Tsooma keessaa qurxummiin ni nyaatama moo hin nyaatamu gaafii jedhu. Sababi isaa namoonni hedduun qurxummii tsooma hin qabdu kan jedhan ni jiru. Isarras darbanii tsooma keessa kan nyaatan jiru jechuudha. Kaan isaanii immoo lakkii tsooma qabdii qurxummiin kan jedhan jiru. Lammaffaa irratti immoo qurxummiin dhiiga hin qabdu kan jedhan jiru. Kaan isaanii immoo ani argeera qurxummiin dhiiga qabdii kan jedhan jiru. Qurxummiin foonii kan jedhan jiru. Lakki qurxummiin foonii miti yookiin immoo gartuu foonii miti. Kanaafuu gartuu foonii waan hin taaneef tsooma hin qabdu kan jedhan jiru. Kanaaf ati maal jettaa yaada jedhudha. Yaada kana walitti araarsuun dirqama jechuudha. Kanaafuu dhimma kanarratti waliin ilaalla. Viidiyoo kana sheer godhaa. Namoota hunduma biraan nu gahaa. Viidiyoo immoo laayik gochuudhaan jalqabaa gahaa. Chaayinaaliin kun kan keessanii warri haaraa taatanii dhuftan immoo baga nagaan dhuftan. Sabiskiraayib gochuudhaaniin mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yeroo hundumaa namoota hunda dursee viidiyoon asii gadhiifamu akka simbira qaqqabu taasisan isiniin jedha. Egaa gara gaafii kanaa deebisutti osoo hin darbin dursa diinni keenya daabiloos kallattiilee ittiin dhala namaa qooru kan jedhu yookiin immoo akkamittiin gara qorumsaatti nama galchuu danda'a. Maal irratti hundaa'eetu gara qorumsaatti nama galchuu danda'a kan jedhu qabxiiwwan shanan tokko waliin ilaalla. Innis maanguddoota irratti, dargaggoota irratti, shamarran irratti, luboota irratti, monoksoota irratti hafuurri hamaan daabiloos yookiin saaxanaa'el diinni keenya akkamittiin qorumsa fiduu danda'a yookiin akka qorumsatti galaniif namoota kanarratti maal cimsa addatti kan jedhu qabxii kana waliin ilaalletu gara gaafii jalqaba kaasetti sin dabarsa. Tokkoffaan maanguddoota irrattidha. Maanguddoota gaafa jennu umuriin isaanii xiqqoo achi kan siqe abbootii fi haadhotii isaan jennu jechuudha. Isaan kana karaan inni ittiin jalqaba seenee isaan qoru keessaa fi kallattii kanaan seenee immoo idda isaa gadi fageeffatee maalummaa isaanii erga bareen booddee akka barbaadetti qorumsa irratti cimsuu danda'u inni jalqabaa maanguddoota warreen jedhaman kana haadhota warreen jedhaman kana qarshiidhaan qora. Maallaqaan birriidhaan qora jechuudha. Kana jechuun jalqaba ani bara dulluma kootti nama na xooru yookiin nama na tajaajilu hin qabu waan ta'eef jedhanii sassata birrii keessa akka isaan galanii fi waan silaatii gochuu danda'an, waan silaatii gochuu qaban, gochuu akka isaan dhiisan, akka isaan hambisaniif kallattii kanaatiin isaan qoraa jechuudha. Atamma umuriin kee deemeera. Eenyutu booda si tajaajiluu danda'a? Eenyutu si xooruu danda'a? Maallaqa kee amma kuufachuu qabda, ol kaawwachuu qabda, dhoffachuu qabda jedhee akka isaan hojii gaarummaan hojjenne, akka isaan gara mana kiristaanatti hin dhufne, maallaqa qofa osoo hin ta'in yeroo isaanis akka isaan sassatan taasisa. Jalqaba kanaan isaan qabataa jechuudha. Kulluu gama ittiin daabiloos abbootii maanguddoota warreen jennu kana ittiin qabatu. Yeroo isaan jalaa fixa, yeroo akka isaan hin arganne, akka isaan yeroo sassatan mana kiristaanaa akka hin dhaqne, akka isaan gaabbii hin galle, akka isaan fooniif dhiiga waaqaa hin fudhanne,
gara waaqayyotti akka isaan hin deebineef kallattii kanaatiin sassataan qabee isaan sassachiisa. Kanaan booddee ofii isaanii dhaquu miti. Ijoolleen isaanii daa'imman isaaniiyyuu gara mana kiristaanaatti kan deeman yoo ta'e akka isaan dheekkaman taasisa. Isaan booda nyaattu malee jiraattamoo, nyaattu malee hojjettamoo, nyaattu malee bataskaana deemtamoo, dhiisi bataskaana afi hin deemin jechisiisuudhaan akka isaan yeroo sassatanii fi akka isaan maallaqa sassatan taasisa. Waa'ee mana waaqatiif gaafa jedhamu, waa'ee hojii gaarummaatiif gaafa jedhamu, hiyyeessa gargaaruudhaaf gaafa jedhamu harka isaanii qaba. Isa sassachiisa jechuudha. Diik tana yoo kennite bara dulluma keetti maaltu si gargaara? Umuriin kee bar deemeera jedhaan. Kanaan booda umuriin koo deemeera, nama na gargaaru hin qabu. Ijoolleen ammaa nama gargaaruu hin dandeessu, akka feetetti jiraatti waan ta'eef jedhanii abbootiin bifa kanaan sassataatiin qabamanii akka isaan sakaallamanii afanii fi kiyyoo daabiloos jalaa osoo hin bahin bara jireenya isaanii guutuu otoo sassatanuu, osoo hojii barakataaf bataskaanaaf sassatanuu, osoo akkaataa kana yeroo sassatanuu bataskaan osoo hin dhaqin, gaabbii osoo hin galiin, gara waaqatti osoo hin deebiin bara jireenya isaanii kanatti hojii gaarummaa takkallee osoo hin hojjetin akka isaan du'aan addunyaa kanarraa darban taasisa jechuudha. Kun egaa isa jalqabaati. Erga kanaan qabatee booddee waan barbaade irratti raawwataa jechuudha. Amma otoo abbaa abbamee waanuma xiqqoo birrii xiqqoo naa kenni hin jiru ilma ko hin jiru siin jedhan jechuudha. Otoo jiruu osoo argitanuu hin jiru. Eessaa dhufa birriin siniin jedhan jechuudha. Sababii isaa ija isaanii fuuldura kan qabu akkan jalqaba siniin jedhe bara dulluma kiyyaatti maalan ta'a yaada jedhu keessa isaanii galcha. Hunda kan danda'u, hunda kan sooru, umuriis kan namaa kennu, jaalalli isaa guddaa kan ta'e waaqayyoon jiraachisaa akka inni ta'ee fi maanguddootas ta'u, daa'immanis ta'u, ga'eessotas ta'u sooruu, laachuu fi obaasuu, nyaachisuu akka danda'an fuula isaanii fuulduraa dhoksee kallattii kanaan isaan qoraa jechuudha. Dursaatii yaada keessan mootummaa waaqayyoo irra kaawwadhaa, inni kaan isinii dabalama jedhee wangeela Maatiyoosii boqonnaa 6:35 irratti jecha kaawwamee jiru sana fuula isaanii duraa dhoksaa jechuudha. Lammaffaan shamarran. Shamarran immoo akkamittiin qora seetan? Simboodhaan qora, bareedinaan qora. Daawitii fuuldura dhaabbatanii akka isaan yeroo hedduu of ilaalan taasisa jechuudha. Bareedina isaaniitti, simboo isaaniitti akka isaan boonan godha. Mataa isaanii, rifeensa isaanii kana sagal akka ol filan, akka isaan gadi filan taasisa. Sagal akka isaan qaama isaanii kana of ilaalan isaan taasisa. Ati baramma yoo of kunuunsuu baatte, sirriitti yoo of ilaaluu baatte, yoo of qaqqabuu baatte, qullaa kee yoo mul'isuu baatte, namni akkamitti si arga siin jedha. Namni akkamitti si arga? Akkamitti gaa'ela dhaabbachuu dandeessa? Umuriin lamaan jiruum. Kanaan booddee duubatti deebitee umurii tana argachuu hin dandeessu. Bara jireenya kee kanatti umurii tana itti fayyadamuu qabda. Jechisiiseetu hedduu isaanii qullaa oofsisa. Hedduu isaanii kabaja isaanii irraa fuudha. Gara sagaagalummaatti isaan galcha. Waaqarraa addaan baasa. Ijoollee ofiisaa taasifata. Kallattii kanaatiin lubbuu isaanii miidha. Mee shamarran hedduun as keessatti of ilaalaa. Galgala TV irratti yookiin sooshaal miidiyaa irratti uffata cittuu wayii, uffata qullaa mul'istu wayii gaafa argan hedduun isaanii ganama bahanii suuqirra barbaadan. Waan ijaan argan sana amma raawwatanitti dhiphina sammuu guddaa itti buusa. Kanarraa kan ka'e hawwii guddaadhaniin waan kana raawwatu jechuudha. Qullaa isaanii mul'isu, qaama isaanii of qaqqabanii of tolchanii waan waaqayyoon hin jaallanne akka isaan raawwatan isaan taasisa. Wantoonni silaa amma shamarran obboloonni keenya qaama isaanii qullaa mul'isuudhaaf wantoota ofirratti artifishaalii adda addaa ofirratti taasisuudhaaf sila isaan kana hunda cinqamanii dhiphatanii baasii guddaa taasisanii wanti isaan kana hunda bitaniif maaliif isinitti fakkaata? Cinqama keessa waan galaniif. Waaqayyoon kan isaanii kenne caala bareedinaa fi simboo aaraa argachuuf jecha yaalii guddaa taasisu. Dhiphinni isaanii inni guddaanis kanadha jechuudha. Kanaatiin isaan cinqee, isaan kiyyeessee hedduu isaanii isaan rakkisa. Inni biraan dargaggoota.
dargaggoota immoo sagaagalummaadhaan rakkisa. Barreetii amma jiraattu kun bara muraasadha. Umuriin dargaggummaa kun ni darba. Yeroo kanatti fayyadamtee amma egaa shamarran hedduu wajjin waliin bartu taanan kanaan booda duubatti deebitee umurii kana argachuu hin dandeessu jechuudhaan dhiphina adda addaa isaan irratti fidee hawwii foon isaaniitiin akka isaan gubatan sadarkaa ibiddummaa keessa isaan galchee isaan dhiphisuudhaan shamarran hedduurra ija isaanii akka buufatan taasisa. Achi shamarran qullaa isaanii taasisee bareedinaan simboodhaaf isaan dhiphisee qullaa isaanii taasisee itti agarsiisa. Dhiirota immoo ija isaanirra taa'ee qaama isaanii keessa taa'ee hawwii foonii kanaan akka isaan gubatan akka isaan dhiphatan taasisee lammeen isaanii walitti fidee hawwii ofii isaatii barbaadu gidduutti raawwachiisee argata jechuudha. Kallattii kanaan jarreen lamaan iyyuu maal godha? Mootummaa Waaqayyoo keessaa baasa. Lammaffaa dargaggoota irratti akka isaan Waaqa hin beekne yeroo isaanii nyaataaf dhugaatiitti akka isaan dabarsan amma nyaanne taanan amma hin dhugne taanan qaama kee ofiin ijaarre taanan umuriin dargaggummaa kun darbeera taanan deebitee boru bara dulluma keetti lafeen kee qaamni kee cimuu hin danda'u. Nyaata dhugii jechuudhaan sooma fa'aa lagannaaf kadhannaarraa isaaf fageessaa jechuudha. Inni arfaffaan lubootadha. Luboota immoo kan inni ittiin caaqu yookiin ittiin dhiphisu keessaa tokko tibiit isa jedhamu yookiin of tuulummaa. Ati bar aangoo hidhuu fi hiikuu Waaqayyo si kenneera. Kanatti hiite eenyutu hiikuu danda'a? Kanatti hiikte bar eenyumtu hidhuu hin danda'u. Kanaaf waan hunduu harka kee keessa jira. Furtuu mootummaa Waaqayyoon harka kee keessa kaa'eera. Jechuudhaan gaabbii kennuudhaaf, kadhannaa namaa godhuudhaaf, barumsa namaa laachuudhaaf, gorsa namaa kennuudhaaf akka isaan of tuulan isaan taasisa. Akka ati kadhattu, akka ati isaan yeroo hunda faayidaa fuuldura qabdee isaan sossobdu isaan taasisa. Sababii isaa ana malee hin jiru. Addee anarra kan caalu hin jiru isaan jechisiisa. Ani barandee Beeta Maqdasii keessa nama ooluudhaan. Ani baree nama taabota Waaqayyoo fuuldura dhaabbatuun. Nama aangoo guddaa qabu aangoo mootummaa Waaqayyoo furuudhaaf hiikuudhaaf hidhuu qabuudhaan isaan jechisiisa. Kanaan akka isaan boonan, kanaan akka isaan of tuulan isaan taasiseetu of tuulummaa kanaan seenee jireenya isaanii hidhee dhuma irratti kan isaanii taasifataa jechuudha. Abbootii tokko tokkorraa gaabbii fudhachuudhaaf dirqama wantoota isaan jaallatan isaanii raawwachuudhaaf qabaata. Kallattii kanaan akka isaan hidhaman, akka isaan of tuulan. Ana malee abbaan biraan jiru. Ana caala gorsa kan laatuuf hin jiru waan ta'eef ana dhiisee deemuu hin danda'u. Jedhanii yeroo hunda akka isaan yaadanii fi akka isaan dhiphatan taasisee of tuulummaadhaan isaan rakkisaa jechuudha. Monoksoota immoo sassataan yeroo hunda waan soomaniifu nyaata baay'ee waan hin nyaanneefu hojii biyya lafaas hojjetanii yookiin mindaa waan gahaa hin qabneefu waan xiqqoo sana yeroo argatanitti nyaatanii isaan booddee immoo darbanii yeroo biraatti nyaatan waan ta'eef waanuma xiqqoo kan akka isaan sassatan taasisa. Keessattuu maallaqa irratti akka isaan sassatan taasisa jechuudha. Birrii akka isaan jaallatan, akka sassatan, fiqira nawaa isa jedhamu yookiin jaalala birrii kanaan akka isaan qabaman taasisa. Kanaan booddee birriidhaaf jedhanii lafa seenuti hin qabne akka isaan seenan isaan taasisa. Sababa kanaan dogoggora guddaa keessa galanii akka isaan Waaqayyoon gaddisiisanii fi kaayyoo fi adeemsa isaanii sana akka isaan galmaan hin gaanne kallattii kanaan jalaa taasisa. Egaa hafuurri hamaan tooftaalee kanaatiin dhala namaa qabatee keessa erga seenee maalummaa isaa erga hubatee booddee kallattii barbaadetti gaggeessuu danda'a jechuudha. Isin amma mana tokko ala dhaabbattanii maalummaa isaa beekuu hin dandeessan. Keessi mana kanaa bareedaadha yookiin fokkisaadha jechuun danda'ama? Hin danda'amu. Erga keessa seennee booddee yoo ilaalle maalummaa mana sanaa hubachuu dandeenya. Kutaa meeqa akka qabu, maaltu akka keessa jiru addaan baafachuu dandeenya. Isaan booddee gaafa biraa gaafa deebinee dhufnu manni sun nuuf haaraa hin ta'u. Akka barbaanne seennee mi'a fudhachuutiif malee seennee fudhachuu dandeenya. Daabiloosis jalqaba bifa kanaan erga seenee booddee
kallachii barbaadetti kutaa keessa keenya jiru yaada keessa keenya jiru erga addaan baafateen booda akka barbaade gochuu danda'a nama isaaf of kenne irratti jechuudha. Kanaafuu kallachii kanaatiin namoota hedduu goyyomsee daabiloos dhiibbaa adda addaa irraan geessatu. Garamee gaafii jalqaba kaasnetti adeemu. Qurxummiin sooma qaba moo hin qabu? Sooma keessa nyaatama moo hin nyaatamu? Dhiiga qaba moo hin qabu? Kanneen jedhan irratti xiyyeeffannee ilaallu. Qurxummiin sooma keessa nyaatama moo hin nyaatamu kan jedhuufi hin nyaatamu. Hin nyaatamu. Maaliif yoo jettan sooma qaba. Sooma waan qabuudha. Lammaffaa dhiiga qaba moo hin qabu kan jedhuufi dhiiga qaba. Sadaffaa irratti qurxummii fooni moo foon miti kan jedhuufi qurxummii fooni. Foon ta'uu isaa maaliin beektee yoo jettani macaafa qulqulluu irraan argi. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 39 irratti jechi akkana jedhu barreeffameera. Foon hunduu akaakuu tokko miti yookiin immoo gosa tokko miti. Maaltu foon hundumtuu akaakuu tokko miti yookiin immoo gosa tokko miti. Foon namaa gosa tokkodha yookiin akaakuu tokkodha. Foon horiis akaakuu tokkodha. Foon simbirrootaas akaakuu tokkodha. Foon qurxummiis akaakuu tokkodha. Jedha dhaqaa dubbisaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 39. Foon qurxummiis akaakuu tokkodha. Kanaafuu akaakuu yookiin immoo gosoota foonii keessaa qurxummiin isa tokkodha jechuudha. Foon immoo sooma keessa nyaatamaa ree ijoollee. Abadan sooma keessa foon hin nyaatamu. Qurxummiin erga foon taate akkamitti sooma keessa nyaachuu dandeenya? Akkas taanaan immoo lukkuun isaa nyaatamtu ka. Sangaanis, hoolaanis, re'een isaa nyaatamtu. Foon qurxummii sooma keessa nyaatamuu ni danda'a. Taanani akaakuu foonii yookiin gosoota foonii keessaa tokko taatee osoo jirtu qurxummiin sooma keessa ni nyaatamti taanaan lukkuus nyaachuun hin danda'ama jechuudha. Hoolaas sangaas nyaachuun hin danda'ama jechuudha. Foon kan biraa akka hin nyaanne maaltu nu daangeessare? Kanaaf egaa qurxummiin dhibbaan dhibbatti foonii moo foon miti fooniidha jechuudha. Foon erga ta'e immoo sooma qaba moo hin qabu? Sooma qaba. Hin nyaatama moo hin nyaatamu? Sooma keessa hin nyaatamu. Namoonni tokko tokko garuu eessaa akka isaan fidanii sooma hin qabu, dhiiga hin qabdu jedhanii akka isaan haasa'an naaf hin galu. Kanaafuu nuti kan namoonni jedhan osoo hin taane kan macaafni qulqulluun jedhu hordofne qurxummii sooma akka qabu beekne sooma keessa nyaachuu irraa of qusachuu fagaachuun dirqama kiristaanummaa keenyaati jechuudha. Kanaafuu macaafni qulqulluun qurxummii sooma qabanuun jedha waan ta'eef warreen qurxummii sooma hin qabu jedhanii ragaa yoo qabaatan egaa nu fidanii nuti kan itti amannu maalittidha? Sagalee Waaqayyo kan ta'e macaafa qulqulluutti waan ta'eef macaafni qulqulluun qurxummii soomii qaba hanuun jedhee ragaa kunoo isa kana fakkaataa gaafii keessanii fi deebii guutuu argattaniittu jedheeti nan amana. Viidiyoo kana yoo jaallattaniittu ta'e laayik godhaa. Namoota hunda biraa akka qaqqabuuf immoo sheer taasisaa. Waaqayyoon hunduma keessan faanaa ta'u. Sooma kana sooma nagaa, sooma jaalalaa, sooma eebbaa Waaqayyoon uumaan keenya Sillaaseen nuuf haa taasisu. Qophii kan biraatiin immoo hanga deebinee wal arginutti nagaadhaan turaa galatoomaa. Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u, kan isa deesse dubaroo maaramiif galanni haa ta'u, ulfaataa fannoosaafis galanni haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa bara baraan. Amiin.